Hilaa sadarkaa kanatti intala mana namaa hunda seentee bultii namaa diitu. Manuma dheeyite intala bultii namaa diitu gootanii gabbaasuun keessan gaarii miti akka kiyyatti. Nama biraan jaalanne na jaalatte. Sababa bahar jaalatte qofaaf magaalaan guutuun namni qaamaan dhaqee gorsuu danda'u. Baalagee hamtuu dhiira yoo garte biran kunne godhuun hilaa kana sharafa dubartii cabsuun qaanya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagayaa fayyaa jirtanii. Nutis ni jirraa baga jiraatan walumaanuu baga jiraanne. Nagayni rabbii guddaa bakka isin jirtanitti isin dhaqqabuun isiniin jaa. Har'aan tana halkanii xiqqoo bakka biraatiin jira bakka malee jira karaan deemu jira saniifiin karumarraa xiqqoo maqee dhaamsa tokko dhaammachuu fedhe. Tokkoffaa dhaamsa ililliifiin qaba. Lammada warroottan as keessa jiru kadhalaa kadhiiraa obboleeyyan kiyya as keessa viidiyoo waraabu jiru sababa ililliitii fi sababa kiyyaan saniifiin dhaamsa xiqqoo qaba. Akkasumatti daawwattoota kiyyallee fi daawwattoota kiyyaafillee xiqqishoo dhaamsaan qaba. Ta duraa ililli obboleeytii tiyya rabbi si haa qajeelchu waan biraa siin hin jiru. Akka intala dhalaa takkatti akka intala Oromoo tokkotti akka obboleessa keetiitti ani dhaamsa tokkoon dhaamsaan obboleeytii tiyyaa dhaamu siif dhaama. Maali jennaan intalti dhalaa takka yoo nama jaalatte jaalala siisan xiqqaattullee dhooyfachuu qabdi. Dhooyfachuudha qabdi. Sharafa dubartummaa eeguu qabdi. Sharafa dubartiin qabdu, kabajaa dubartiin qabdu eeggachuu qabda. Bahar jaalachuu waan biraati. Kabaja kee waan tuqaa, sharafa kee waan tuqaa, bifa saniin jaalala kee ibsachuun akka kootitti dogoggora. Bahar maa jaalatta siin hin jiran baga jaalatte. Garuu immoo bahar jaalachuu fi akka ati itti jaalala ibsattu sun gargari. Saniifuu kabajaadhaan sharafa kee eeggattee bahar yoo jaalatte baharitti bifa kabajaatiin jaalalattee sayyoo ibsatte bahar si jaalatu marabbaa ani siin jaaladhaa jaa si jaalachuu baannaan lakki ani siin jaaladhuu jaa. Yoommoo ati kabaja kee eegdee sharafa kee eegdee wannette bahariifiif jaalala sii dhiyeessa gaafii jaalalaa sii dhiyeessa malee ati hin dhiyeessituuf. Ati bahar harkachuuf hin rakkattu. Bahar sirkachuuf rakkatu qaba. Kabaja naamusa kee sharafa kee guutuu yoo eeggatte baharii si harkachuuf rakkachuu qaba. Intala kabajaa qabdu, intala sharafa qabdu, intala naamusa qabdu afaaniin. Intala amala qabdu yoo taate amala keessan laalee bahar sirkachuudhaaf rakkachuu qaba. Saniifuu akka ati himmatti jirtu kanatti ifillee afaan namaa neeyitee anallee afaan namaa siitu naqee. Saniifuu ani dhaamsiniin sii dhaamu akka intala Oromoo takkatti akka obboleeytii tiyyaatti akka ati itti jirtu kun sirrii miti. Teetiifillee afaan namaa seenteeti anallee afaan namaa naneeyitee namaa wajju wal na dhorku jirta. Kabaja siin malu sharafa dubartiin malu firratti wallaalin. Akka intala Islaamaa takkatti intaltii Islaamaa namaan jaaladheettee miidiyaa gubbatti ol baatee iyyuun dhorka. Akka aadaa Oromoottis Oromoon kabaja qaba, safuu qaba. Namaan jaaladhe abaluun jaaladheettee ol baatee intalti dhalaa takka iyyuun ifiin maal godha maal akkasiin ta'a jechuun dhorka. Kana akka obboleessa tokkoottiin siif dhaamaan akka baharitti. Gama biraatiin daawwattoota kiyya. Waa hedduu dubbachuun fadhu baar nama akkamii addaan hin baafatin hin hubatin namoonni hanqa tokko akka hubatu duraanumaa huniin beeka. Warri hubatin hubattanii jirtan jeetii yaada baar nama akkam akka ta'e jechuudha. Namni guyyumarraa wal baraa deema, guyyumarraa wal hubachaa deema. Anallee kanuma mataa fiitiifillee tolee saba fiitiif maatii fiitiifillee tolu yoo waan biraatii toluu dadhabe nama maatii fiitiif tolu mataa kiyyaa tolee maatii fiitiif tolu rabbina haa godhu. Yoon sanbira dabre kasabaaf tolullee rabbina haa godhu. Wanniin isinit dhaammachuu fedhe akka intala Oromoo takkatti miciyyoon tun yoo arra haatee waa takka taate hundi keenya gadduun oolu. Maaliif intala Oromooti akka malee isii irraan feena. Saniifuu
sababa siitti anattillee aartanii nama hedduu waaje baga jettan. Ammoo rabbi si haa qaceelchu jaatu waa'ee godhaaf. Namni miira keessa galee nama abaaruu danda'a, arrabsuu danda'a sun rakkoon qabu. Maaliif akkana taati jechuufi malee waan biraatiif miti, jibbaa biraa qabaattaniitiif miti. Eessanirraa du'aayii godhaafi isumaa'uu rabbi haa qaceelchu, rabbi ifaa beeksisu. Akka isiin itti jirtu kanarraa ta'eef gartee if duuba deebitu rabbi haa godhu. Anis du'aayin godhaa fi anaafillee du'aayii godhaa, isiifillee du'aayii godhaa, rabbi haa qaceelchu. Badala aariin arrabsitan rabbi si haa qaceelchu. Akkitti jirtu kun dogoggora akkana akka kanarraa dhaabbadhu jaa du'aayii godhaaf rabbi ifaa barsiisu. Hangasiin isinit dhaammachuu fadhaa naa galatooma. Tadaawwattoota bira kutee dhaamsi kiyya kasadaffaadha. Warroottan as keessaa viidiyoo maru jirta waa'ee ililliitii fi waa'ee kootiin. Takka waa'ee bultii kootii anaatu beekata. Gabaabdutti. Akkumaan Fatiyaa irraa dubbaddetti ilillii irraa dubbachuunis dirqama intala Oromooti. Obboleettii tiyya, foon kiyya, qaama kiyya. Isii irraa dubbachuun narra dirqama. Deebisi ammaas namni isiin jaalattee bahaari. Osoo nama biraa jaalattee irraa dubbachuun dirqama kooti. Akka intala Oromoo tokkotti jechuudha. Roorroo Fatiyaa irra deemtu. Dubbadde ta ilillii immoo isiillee dogoggora keessa jiraattu usuun tiyyaa miti. Ogguu kana juubaar waan biraa qabaa jaayachuu malta. Waan feetan jaan jettee teessan irraan dalagu. Garuu immoo obboleettii teessanii. Obboleettii teessanii isin. Nuti daawwattoonni keenya wanni yaada qaban koomentiin nutti ibsataniif yoo nuti dogoggorre nu arranfataniif yoo nuti sirriirra jiraatne maashaallah waan gaarii daleeydan nuun jaaniif qaamaanii nu bira hin jirre. Nutillee odoo isaan qaamaan nu bira jiraatanii waan irraa viidiyoo waraabnu hin qabnu. Qaamaanii nu bira hin jirre yaada isaanii koomentiin dogoggora nuti qabnuu fi nuti sirriirra jiraachuus nuuf ibsan. Isinoo warri as keessa jiru. Kamanatti isiin itti dheeyte. Arrabaan boru gabbaaf. Kaan baaraa fuudhuu jaa. Kaan baara akkamiif fuudhaaf lola. Kaan deebi'eeti oofee maarreen irra jaalatti jaa. Obboleeyyan kiyya. Maqaa wal ajeessuun gaarii miti. Maqaa wal xureessuun gaarii miti. Badala maqaa wal arrabsinu. Fiqqabdanii intala akki kun sirrii miti. Akkana wanni ati itti jirtu kun waan karaa maleedha. Dogoggora. Dogoggora kanarraa dhaabbadhu akka obboleettii teenyaa takkatti. Nuti si gorfannaa. Jettaniini osoo gorfattanii bareedana fakkaata. Ammoo san godhuu dhabdanii takka ililliin baari neerumtuu bultii Fatiyaa diiguun qabduuf arrabsitan kaan. Baga arrabsitan ayyee bultiin tiyya diigamuun qabdu dhuga. Na'am arraba san dura gorsitanii dogoggorra jiraachuu sii garsiiftanii karaa nagayaati yoo ibsitaniif irra natti bareeda ture. Akkammoo isin itti godhu jirtan kanatti isin akka silaa bahar. Miira keessa galee eeyoo bultii san akka isin jettan sani kaballeessu taate balleessu godhu jirtan malee niin fuudha jee micootana if duuba deebisutti hin jirtan. Sanirraa warroottan dhimma kiyyaa fi dhimma ililliitiin viidiyoo waraabaa jirtan gahee dhaabaa bu'aa qilleensarraa. Maqaa koo dhoytanii maqaa ilillii dhoytanii namni viidiyoo waraabu jirtan as keessa dhaabaa cufaa gahee yoo feetan qaamaan bira dhaqaa gorsa. San ta'uu baannaan viidiyoo takka maqaa kootii fi maqaa ililliitiin hin dalaginaa galaa keessa. San bira dabri. Kajaalatte bahari. Baarilli jee bultii isaanii diigaa. Sayyoon diige anaatu rakkoo qaba. Na jaalachuu wanni dhoorkaan jirtu duraas isiniin jeetiin jira. Haa na jaalattu san murtee anaatu qaba. Ibbiraan jira anaatu deebisaa qaba. Akkuma isiin jettee Baangaaliin jaaladhaa jette ilma Oromooti ka isiin jaalatte intala Oromooti isiinis. Haa na jaalattu akka beeytutti haa ibsattu waan feetee saa bocoltu walitti haa laayitu suni namuu ka beekuu waa ibsata. Ammoo san murtee baariif dhiisuu qabdan.
baarayyamee fi fuudhaa baarii fuudhe baalagummaa seetii waliin baar lakki immoo nan fakkaatu nan baaftu jee dhiisaa bahariitu dhiisa namni ilillii irraa sila hamtuu dubbatee waa waraabuu qabu ana takka hamtuu irraa dubbadhee waa waraabne lakki sirri jirtii jeetee miti qaniinus anis intala dhalaatiin qaba dhaleetiin lafaa qaba sadiin dhale kana booda rabbiin koon kanaa kan nun beeku dubartii obboleettii dhalaatii wajjiin dhaladhe dubartiin na dhale haadha naa taati haadha manaan naa taati intala kooti saniifuu arra namni silaa ol bee miidiyaa kana gubbaa tarrak jee ililliin na jaalattee akkas taatee maarreetu ni baala geenjee namni waa meeqa laaqu ana la anuun dubbanne ka daawwattoonni kee dubbadhu bahar maaliif callifte naan jaan hin dubbanne anuu maaliifiinus la akkuma nuti waa waraabnee gadhiifnu namni afaan keenya dhaga'u habiraalleen diinonni keenyalleen nu laala intalti Oromoo takka gaafa miidiyaa gubbaa abaluun jaaladheettee jitu abaluu acha ifiin ajjeesa jettee jitu namni isiin ifiin ajjeesaaf jettu sun gaafa ol bee if guddisee kabajan qabne fi godhee abaluun na jaalatti jettee akkana wanna jee nuuf qaanyi ol bee waa'ee ilillii osoo nan hin jaalanne na jaalatti jee dubbachuun kabaja ilillii miti dubartii Oromoo irraa fuudhuudha. Osoo nan isiin jaalatini na jaalatte ambayyoo arka Oromoo arka jechuun kabaja ilillii miti dubartii Oromoo irraa fuudhu. Haana jaalattu baga na jaalatte mirga qabdi. Maali? Ammoo isii jee ani bultii tooyoon diige anaatu rakkoo qaba. Sana naaf dhiisuu qabdan. Namni hedduu waliin baala goomsu. Namni fi yoo baala geete illee ni gorfatan. Ni gorfatan. Akkitti jirtu kun sirrii miti dhaabbadhu jaaniin. Yoo isiin dhaabbachuu didde bakka silaa arrabsanii waa godhan qaxaaqqaxanii akka obboleettii takkaatti teessisuu qaban. Ammoo faraqatti kaan mana xiyyaanarraa ofii kaan mana xiyya fidii kaan bikka dheeyxu hundaa itti gootanii akkanan nama xiqqeessuun kabaja namaa buusuun viidiyoo waraabdanii fokkottuudha. Fokkottuudha. Akka isin gootan kanaanan fuudheetiin bakka itti godhee kaaya osoo bultiin tiyyan diigamne. Fuudheen bakka itti godhee kaaya akka isin godhu jirtan kanaan. Nama biraan jaalanne na jaalatte sababa bahar jaalatte qofaaf magaalaan guutuun namni qaamaan dhaqee gorsuu danda'u. Baalagee hamtuu dhiira yoo garte biran kunne godhuun ilaa kana sharafa dubartii cabsuun qaanye waan hin fakkaanne. Micoon tun boru guyyaa qaniin rabbi itti geessee fuudhamuu malti. Gaafa san maal jennee boonyan hundi. Namni har'a ammeenyaan isii kaasee hundi guyyaa san itti qaanfata, itti rifata, itti sheenawu. Saniifuu gorsuun dogoggora sii garsiisuudha malee ilaa sadarkaa tanatti itti goonee akka isii waan biraa keessa galtu godhuun obboleettii teenya foon keenya qaamaan namoonni as keessa jirtan dhaqaa gorsaa malee baalagummaa danuu tana ilaa sadarkaa tanatti baalagee wal godhuun gaarii miti jechumaafiin dubbachuu fedhe malee ani waan biraatii fi miti namuu dhallee dhalaa qabna wajji dhalanne nu deeyise rabbiin nuu kannee dhadhallee ilmaan lafaa qabna akkasuma haati teenya tanu dhalte dhala wajji dhalan teenya obboleettiin teenya yoo akka malee taate ni feena saniifuu dandeenyaan gorsa wanni kun sirrii miti jaarraa dhaabbadhu jaan kafatii haaloltaniis galatooma isii irratti zulmiin deemuun qabdu immoo isiin gamasiitii waan akkana isii godhu isiitu beeka nuti hanqa dandeenyutti isin hanqa dandeessanii gorsuu qabdan gorsitanii dadhabnaan itti dhiisu abbaan murteessaa isaaf beeka ka isin niin jaaladheettee iyyuu jirtu fedhu ni fuudha fedhu maqaa koon dhayin jeefirraa mura murtee anaa qaba anaaf dhiisa ilillii waayuma maqaa kootiitiin qilleensa kanarra ol baateemi san murtee anaatu qaba anaaf dhiisa baha keessa gabaabdutti qaamaan namni as keessa jirtan ilillii irra viidiyoon dalagina dhaqaa dubbisa dandeenyaan tasgabbeessuu baannaan dhiisa murtee anaatu beeka anaatu qaba baha dubbii tana keessa anaa qilleensarraa gabbuusa tana dubbii gabaabdutti akkasii dhaamsi kiyya kana
Kalee wajji nyaanneettanii arra intalti takka dogoggorteettanii sadarkaa kana walammeessuu wal baalagoomsuun gaarii miti. Ilaa sadarkaa kanatti intala mana namaa hunda seentee bultii namaa diitu. Manuma dheeyite intala bultii namaa diitu gootanii gabbaasuun keessan gaarii miti akka kiyyatti xiqqoo qaanfadhaadha. Kanumaan isiniin ja'a waan biraatii miti. Akkasii daawwattoota kiyya isinit dheeradhee akka obboleettii takkaatti akkumaan fatiyaan haadha mana kootiiti jee hammeenya isiirra deemu dubbaddetti tunis intala Oromooti hammeenya isiirra deemu dubbachuun dirqama. Boruttiin qabama yoon hin dubbanne takka isiif yoon gorsan kanin lammada warroottan as keessaa isii bifa akka maleetiin irraa dubbachuu jiru yoon irraa dhaabbaan jenne boruu ittiin gaafatama. Kanaafuu namuu bayyanadhaadha. Waan godhu jirtan kanaaf duuba deebi'aa laalaadha. Akkasiin isiniin jaa akka Mallas Zeenaawii jee kana filee fi kana filuu dhabdanis galatoomaadhaa jee kanaaf loltanii fatihaaf loltanii as keessaa cina jirreechaa turtanii fi kalakki baar fuudhu jira hafuudhu jettanii hundi keessan galatooma. Saniifummoo waa'ee maqaa kiyyaatii fi waa'ee maqaa ilillii keessaa baha. Tana dubbii anaatu xumura, anaatu dhaaba, anaaf dhiisaa. Akkasiin isiniin jaa daawwattoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.